jalqaba irratti hangafoota oduu dhaabni adda bilisummaa Oromoo ABO'n waajjira isaa muummee Gullallee argamu akka deebi'eef beeksise. Paartiin mormituu Tigraay Geetaachoo Raddaa fa'aa hundeessan walgahii isaa jalqabaa Finfinneetti gaggeesse. Abdii Illeen hidhaa irraa gadhiifamuun isaa sirrii miti pirezidaantii naannoo Sumaalee Mustafaa Muhammad dubbate. Aktiivistoonni 7,000 ol imala gara Gaazaa eegalan. Riqichi Musee Galaana Diimaa irratti ijaaramuuf. Mootummaan Eertiraa hayyoonni Oromoo haasaa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqii caamsaa 5 kabajaa guyyaa walabummaa 34 ilaalchisuun haasaa eenyummaa Oromoo miidhuu irratti xiyyeeffachuun taasiseera jechuun xalayaa banaa erganiiru. Kaalifoorniyaa magaalaa Los Aanjelesitti mormiin duula godaantotaa irratti eegalame irratti gaggeeffamu gara hokkaraatti geeddaramuun konkolaattonni gubataniiru jechuun dhagahame. Atileetii Galatee Burqaa abbaa warraa isheetiin qabeenya qabdu guutuu saamamuu himte. Atileetiksii keessatti maqaa guddaa kan horattee fi meedaaliyaa hedduu kan badhaafamte atileetiin tun har'a maatii ishee waliin karaatti bahuuf akka jirtu dubbatte. Ashama harkaa fuunee daawwattoota ardii miidiyaa Turkii kanneen amma dhagaa turtan hangafoota oduu guyyaa irraatiif qabanne balballoomii oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceena nu wajjin tura. Adda bilisummaa Oromoon waajjira isaa muummee Gullallee argamu akka deebi'eef beeksise. Paartilee siyaasaa mormituu ijoo keessaa tokko kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ABO'n waajjirri muummee dhaabichaa waggootaaf to'annoo isaaniitiin ala ture akka deebi'eef beeksiseera. Paartichi har'a waxabajjii 9/2025 waajjira isaa muummee magaalaa Finfinnee Gullallee argamu akka hooggantoonni gumii waloo paartilee siyaasaa damee Finfinnee jiranitti deebisee fudhachuu ibseera. Adda bilisummaa Oromoon waajjirri isaa Gullallee hoogganaa olaanaa dabalatee miseensi hundi poolisiidhaan erga keessaa baafamanii booda miseensonni paartichaa gara waajjiraa seenuu akka hin dandeenye irra deddeebiin boordii filannoo biyyaalessaa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatuuf iyyachaa ture. Waajjirri kun dhaabichatti deebi'uun tattaaffata yeroo dheeraan kan milkaa'e ta'uu kan eere paartichi kun xumuramuun kaanitti nu tarkaanfachiisa jennee abdanna jedhe. Oduu itti aanutti yoo ceenu paartiin mormituu Tigraay Geetaachoo Raddaa fa'aa hundeessan walgahii isaa jalqabaa Finfinneetti gaggeesse. Paartiin Diimokiraatawaa Simartii Tigraay walgahii isaa jalqabaa kaleessaa waxabajjii 8/2025 magaalaa Finfinneetti gaggeessuun dambii ittiin bulmaata manifeestoo fi kallattii gara fuula duraa irratti waliigaltee irra gahamuu qindeessaan hariiroo alaa paartichaa Profeesar Kindiyaa Gabrahiwoot Addis Istaandarditti himan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa dabalatee hundeessitoonni paartichaa kan ta'an Bayyanaa Makuriyaa, Naggaa Asaffaa, Raadiyaa Halfoomii fi kanneen biroo walgahii kana irratti argamuu isaanii himaniiru. Dabalataanis aanga'a naannichaa duraanii Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'ee affeerraadhaan argamaniiru. Sadarkaa naannoo fi godinaalee hundatti caasaan ijaaramuu isaa kan eeran Profeesar Kindiyaan hanga konfiraansii hundeeffama gaggeeffamutti hojiiwwan ijoo godinaalee fi aanaalee Tigraay hunda keessatti raawwatamuu qaban walgahii kanarratti adda baafamuu isaaniis eeraniiru. Abdii Illee hidhaa irraa gadhiifamuun isaa sirrii miti pirezidaantii naannoo Sumaalee Mustafaa Muhammaditti dubbate.
Namoota ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii gara aangootti dhufuu isaanii hordofuun aangoo olaanoo mootummaa qabatan keessaa tokko kan ta'an pirezidaantiin naannoo Sumaalee obbo Mustafee Muhammad pirezidaantiin naannichaa duraanii Abdii Muhammad Umar Abdiillee hidhaa irraa gadhiifamuun isaanii sirrii akka hin taane dubbatan. Kan hidhames mootummaa federaalaatiin ture. Garuu rakkoo naannichaa keessa ture gama ilaaluun gama keenyaan hanga ammaattuu qorannoorra jirra kan jedhan obbo Mustafeen gadhiifamuun isaanii sirrii miti jedhan yaada jiran. Pirezidaantichi Afrikaa fi BBC waliin taasisaniin paartiin ONLF deebi'ee bosona seenuuf kan murteessu yoo ta'e gaafii jedhuuf bosona galla kan jedhu biyyoonnii fi gareewwan biraa keessattuu humnootiin kaaba Itoophiyaatti argaman isaan jajjabeessaa jiru jedhan amanaa jechuun deebisan. Mootummaan Eertiraa hayyoonni Oromoo haasaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii caamsaa 5/2025 kabajaa guyyaa walabummaa 34ffaa ilaalchisuun haasaa eenyummaa Oromoo miidhuu irratti xiyyeeffachuun taasiseera jechuun xalayaa banaa erganiin cimsanii balaaleffatanii deebii kennan. Ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal fuula X irratti akka baasetti xalayichi haala nama gaddisiisuun dogongoraan kan guutamee fi himannaa hamaa fi dhugaa hin taane kan of keessatti qabatedha jedhan. Hayyoonnii fi ogeessonni Oromoo biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa jiraatan haasaa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun taasisee ture xalayaa banaa waloon barreessaniin cimsanii akka balaaleffatan miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee ture. Hayyoonni xalayaa kana irratti mallatteessa 85 ta'an kanneen xalayaa ifatti erganiin haasaa caamsaa 24/2025 kabajaa guyyaa walabummaa waggaa 34ffaa irratti taasisteen haleellaa eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun dubbatee cimsinee balaaleffataa xalayaa kana siif barreessina jedha xalayaan hayyoonni kun barreessan. Haasaan paartii badhaadhinaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatu fakkaatu kun eenyummaa Oromoo irratti miidhaa ifaa fi cimaa ta'edha kan jedhan hayyoonni kunneen haasaan pirezidaantichaa mufuu guddaa kan uumee fi ilaalcha gaarii Eertiraan uummata keenya biratti qabdu ture kan balleessedha jedhan. Aktivistoonni 7,000 ol imala gara Gaazaa eegalan. Moortaaniyaa, Morookoo fi Aljeeriyaa irraa aktivistoonni 7,000 ol akkasumas Tuniziyaa fi Liibiyaa kumaatamoonni walitti yaa'anii duula addaan imala gara Falastiin eegalaniiru. Gareen kun konkolaattota deeggarsa namoomaa fa'aatiin 300 ta'an magaalaa guddoo Tuniziyaa Tuunisii dabalatee magaalota gurguddoo Afrikaa kaabaa keessaa bakka hawaasni hedduun walitti qabametti gaggeessan godhamuufiin imala kana jalqaban. Konkolaattonni kunneen nyaata, bishaanii fi galteewwan yaalaa fayyaa dabalatee deeggarsa akaakuu garaagaraa qabatee kan baatanidha. Jiilichi hayyoota siyaasaa, falmitoota mirga namoomaa, abbootii seeraa, haakimoota, gaazexeessitootaa fi miseensota dhaabbilee dargaggoota barattootaa fa'aa kan hammatedha. Sochiin lammummaa fi namoomaa magaalota Afrikaa garaagaraa keessaa ka'ee kun guyyoottan 3 booda Kaayirootti kan walitti qabamuun sana booda miilaan guyyoottan 3 imaluun Raafaa kan seenu yoo ta'u uggura Gaazaa irra jirutti xumura gochuufis achirraa addunyaaf ergaa adda addaa dabarsaa jedhame eegama jedha gabaasni TRT fi MEM. Torbaan darbee aktivistoota biyyoota garaagaraa 12 tola ooltotaafaa qabachuun dooniin Itaalii Kaataaniyaa irraa kaatee guyyoottaniif gara Gaazaa imalaa kan turte yoo ta'u
daangaa galaanaa addunyaalessaa irratti humna waraanaa Israa'eliin guutamanii hanga ammaatti hin lakkifamne. Riqichi Musee yookaan Muusaa jedhamu galaana diimaa irratti ijaaramuuf jedhame. Masrii fi Saa'udii Arabiyaan riqicha Afrikaa fi Eeshiyaa wal qunnamsiisuu ijaaruuf akka jiran himamaa jira. Saa'udii Arabiyaa fi Masriin biyyoota lamaanii fi ardiilee lamaan wal qunnamsiisuuf galaana diimaa irratti riqicha Mooses ardii kana keessatti isa dheeraa ta'ee fi baasii doolaara biliyoona 4 hojii jalqabuu isaanii gabaafameera. Akka gabaasaaleen mul'isanitti yaadni piroojeektii riqichaa kanaa jalqaba bara 1988 yaada dhiyaatee fi bara 2016 mootiin Saa'udii Salmaan ifatti deebisee kan haaromse dhimma siyaasaa fi loojistikii irraa kan ka'e harkifateera. Mootiin gonfoo Saa'udii Mohammed bin Salmaan fi pirezidaantii Masrii Abdel Fattah El-Siisiin guyyoota muraasa dura ijaarsa jalqabuuf murteessuun isaanii ibsameera. Afrikaa fi Eeshiyaa galaana diimaa qaxxaamuree wal qunnamsiisuu ni danda'ama kan jedhamee fi ijaarsa isaatiif baasiin doolaara biliyoona 4 kan ramadameef riqichi kun qarqara galaanaa Tiraanii kan uwwisu yoo ta'u qarqara galaanaa Saa'udii Arabiyaa Raas Hamiid gara Sharmii El Sheekii kan Masrii Sinaayitti kan wal qunnamsiisu jedhameera. Akka qondaaltonni Masrii jedhanitti riqichi kun jalqaba irratti kabajaa mootii Saa'udii kanaaf jecha mootii Salmaan bin Abdulaziz jedhamee kan moggaafame yoo ta'u gaafiin uummanni kanaaf dhiyeesse garuu seenaa macaafa qulqulluu Musee galaana diimaa addaan baasuu irratti hundaa'uun gara riqicha Museetti jijjiirame. Ministeerri geejjibaa Masrii Kameel Al-Wazir sadarkaan diizaayinii hundi xumuramuu fi piroojeektichi hojiirra oolchuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluunis piroojeektiin kun yeroo tokko yaada mul'ataa ture amma dhugaa ta'uuf qophaa'ee jira. Kunis walitti hidhamiinsa qaama fooyyessuu qofaa osoo hin taane wal jijjiirraa diinagdee fi aadaa ardiilee gidduutti taasifamu daldala, turizimii fi sochii lammiilee haalaan kan fooyyessu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Saa'udii gama isaatiin ibsa baaseen riqichi Musee naannoo daangaa Saa'udii fi Masriitti argamu piroojeektii magaalaa guddittii Neeyum gara fuulduraatti kan Saa'udii Arabiyaan baasii doolaara biliyoona 500 ijaaraa jirtu teekinooloojii ammayyaa anniisaa haaromfamuu danda'uu fi bu'uuraalee misoomaa AI'n hojjetan walitti makuun walitti dhufeenya ardiilee seenaa aadaa fi dandeettiidhaan badhaadhan lama gidduu jiruuf iddoo guddaa akka kennu ibseera. Oduu xumuraaf qabanneen atileet Galatee Burqaa abbaa warraa isheetiin qabeenya qabdu guutuu saamamuu himte. Atileetiksii keessatti maqaa guddaa kan horattee fi meedaaliyaa hedduu kan badhaafamte atileetiin tun har'a maatii ishee waliin karatti ba'uuf akka jirtu dubbatte. Abbaan warraa ishee obbo Taaddalaa Gabra Maariyaam yeroo ammaa ajjechaaf akka ishee barbaadu himte. Atileet Galateen gaafii fi deebii gammadaa olaanaa waliin goote irratti sababa cubbuun irratti dalagamee kanaaf anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaare jetti. Dammi ishee irratti dalagame dirree atileetiksii irrallee manatti ishee hambisuu eette. Atileetiin colleen kun qabeenya dafqaa fi beekamtii ofiitiin horattee sababii abbaa manaa ishee kana dhabdee harka duwwatti hafte.
daa'imummaa isheetti abbaan ishee du'aan irraa kan boqatee fi harka haadha isheetti kan guddatte atileetii Galatee Burqaa carraaqqii haadha isheetiin milkooftee addunyaatti beekamuu himatti. Haati ishee qaama miidhamtuu ta'uu himti. Maqaa fi qabeenya hedduus kan horadhe bu'aa bayii obsa fixachiisaa hedduu keessa dabreeti jetti atileetii Galatee Burqaa. Lukaa duwwaa shaakaltee jirti. Dhiiga tufaa shaakalaa yeroon turtetti jira. Shaakala irratti bubbeen yeroo itti na fudhatee mana jalatti na kuffise nan yaadadha jetti. Badhaasaa fi kennaa dadhabbii fi beekamtii ofiitiin argatteenis qabeenya hedduu horatte. Manneen 11 magaalota adda addaa keessatti horatte. Konkolaattota 5 horatte. Qabeenyaawwan kanneen irraa caalaa bultii dhaabbachuun dura dhuunfaan akka horattellee dubbatti. Bu'aa bayii hedduu ceetee fiixee addunyaa maratti kan beekamte atileetii Galatee Burqaa baatii har'aa garuu jireenya qananii atileetonni akka ishee milkaa'an jiraatan namaa hin jirtu. Dafqi ishee dafqa bilaashaa lafatti gadeera saamamtee jirti. Jireenya ishee kan gaaga'ee obbo Taaddalaa Gabra Maariyaam namni jedhamu kan gaa'ela waliin ijaaratte horataalee koo hundaa na saamee jetti. Namni kun nama taaksiidhaan ishee deddeebisaa ture ta'uu himti. Boodarra horataanii osoo waliin jiraachaa jiranuu namumtiin kun gaa'ela akka hin barbaanne himachuun qabeenya ishees saamuuf murteeffate. Wal hiikkaa mana murtiitti dhiyeeffateen ishee irraa adda bahe. Manneen isheen horatte 10 irraa fudhate. Kaan yoo dhuunfatu kaan firaa fi isaatti gurgurate. Konkolaattota 5 isheen qabdu keessaa 4 ni gurgurate. Mana tokkichaa fi konkolaataa tokkicha isheedhaaf hafesii irraa hirachuuf mana murtii dhaabee itti murteeffachiise. Akka ogummaa isheetiin baatee shaakaltee hin hojjetanneef immoo ajjeechaaf ishee doorsise. Dhimma kana gadi baatee dubbatta taanaan lubbuu keetii balleessa jechuun itti dhaadate. Sababa kanaan shaakala ispoortiis ni dhiifte. Qabeenya ishee fi hafellee gurgurattee kunoo amma karatti ba'uuf akka jirtu boochee himatti. Atileetiin qaaliin biyyaaf oolmaa hagas gahu oolte atileetii Galatee Burqaa cubbuun irratti dalagame kanaan aanaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaare jetti. Biyyi dhugaa koo naaf haa ilaalus jechuun himatti. Atileetii Galatee Burqaa baatii atileetii dhalootaan Oromiyaa godina Arsii Lixaa Kofalee yoo taatu atileetiksii fiigichaawwan fageenya gidduu galeessaa fi fageenyaawwan dheeraatiin beekamtuu fi badhaasaawwan meedaaliyaa hedduu gonfatteedha. Yeroo ammaa sababa nama jireenya ishee bifa kanaan golgoleessee fi doorsisa isaa dirree atileetiksii irraa fagaattee jirti. Kan gabaasee miidiyaa Abdii Sabaati. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwork oduun keenya kaarraaf qabanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.